السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني ورونا من تابرا وردف سنلي بكم جرتني السلام تنبري دون اسم براجيتو سنين جدا ada malika battee dhuftee harmeen jechuun kai sanii noolu ada harmee waa itti seedhatan qabee sinii dhufe viidiyoo takkuma takka ijjiti agartee hin beekne biyya kam akka ta'e hin beeku aadaa kam akka ta'e hin beeku na ajaa'iba garuu isinillee akkana ajaa'ibe nam tokko ajaa'ibsiisuu danda'a garuu aadaa biyya saniitiif nama biyya saniitiif fakkeenya miidiyaa ta'uu danda'a ani kanan jedhu akkam namni fuudhullee ol fuudhanii hargufanii ka heerumullee ol fuudhanii hargufanii booda duuba akkam ta'uu deemaan jedhee ani wayi man argee bari man argisiise wallahi miidiyaan kun waa hedduu nu argisiise bar Allah mee viidiyoo daqiiqaa 31 kana booda walitti haadha Umatina fakkaata qoy biyya kamiyoonni akkanaa kun meedii naa deebisa namoonni sagalee kiyya kana dhageettani biyya kamiyoonni akkanaa kun ka ol fuudhanii ka heerumullee argufama ka fuudhullee argufama maal ba'uu deema dhadhamoo dhagaa ba'uu deema akkana ka ta'u namni yaa subhaanallah yaa rabbi tolli kee waa guddaati tola kee nu ooli wallahi na ajaa'iba takka argeen beeku waan akkanaa kana dubartii heerumtu ol fuudhanii qucee irratti hargufu dhiira fuudhu ol fuudhanii qucee irratti hargufu an takkumaan agarreeyyo bar takkumaan agarre biyya kam naannoo kam aadaa biyya kamiiti garuu afaan oromoo kenna haasa'an fakkaate garuu takkuma argeen beeku mee namni akka tasaa aadaa biyya sanii taatan naa barreessaa komentii jalatti ma aadaa kaminni mee aadaa eessaati kun naannoo kam garuu namni afaan keenya haasaa naaf hin galle ka heerumu hin argufama ka fuudhu hin argufama maal jechuudha mee wanni akkanaa kun maalaa jennu ummata miidiyaa astaghfirullah yaa rabbii kiyya wallahi laazim wanti jaanin argine tun hin jiru bar subhaanallah miidiyaan kun wama ajaa'ibaa nuufitu jira yaa rabbii kiyyati nu baasin ajaa germina ger sanumaafu dhiifama naaf bulchaasiniin jedha obboloota koo yeroo tokko waan haaraa akka anatti haaraa ta'ee seeqadhee isiniif haaraa ta'ee akka seeqattaniif isinii manxansee soo kanumaafu naaf bulchaasiniin jedha dhugaa dubbachuuf tasumaa waan akkana argeen beeku urga dhaladhee kaasee ilaaga ammaatti garuu miidiyaa irratti tasan argee gabbuuse ittuma naa seeqattaniif anallee isinii manxansee soo kanaaf yeroo tokko yoo seeqatanis seequu madda gammachuuti kolfuu baay'ee osoo hin taane yoo kofalte nun daangessu amantiin kennallee kolfa baay'ee osoo hin taane kolfa jiddu galeessa sammuu kan kee raahaa sii godhu yoo kofalte rakkoon qabu an garuu dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana argee hedduu seeqadhee maaliyaa ma aadaa biyya kamiiti garuu namni viidiyoo anjalaa mooti godheera malee afaan keenya haasayanii jechaadha afaan keenya haasanii afaan oromoo dubbatamoo garuu aadaa biyya